Injimu agas. Asin darbun badanti. Ancin cimu ette ijoollee ibiddatti noofiin hin cimaa. Dhugaa Bishaaniin nyaata. Deeqaa baay'ee miti bee fageenyi isaa. Deeqaa 40 qofadha. Eessa seenuuf? Giriik seenuudhaaf. Giriik irraa Ameerikaa seenuu noo? Ani hin beeku baasallee Giriikin beeka malee gara Ameerikaa hin beeku. Giriikin seenamaa gaa. Giriik seenuun salphaadha garuu achitti kaa inni kennuufi paaspoortii. Natti heerumimee lubbuu. Ji'aan doolaara kana kuma tokko kuma dhibba tokko oolle ham goota yoo isheen sitti heerumte. Hin gootiire. Maal goota Giriikii? Mucaa eessaa ta'eeti? Jalduudha. Jaldu. Amma nyaatta jedhiini. No, gara qulqullu jaalala dhugaa taanaan ikkoo rakkoon hin jiru. Hin jaallatta taanaan laphee keerra birrii ishee osoo hin taane kanarree malkii masheeyyuu ilaalte hin jaallatta. Si galee. Hiriyyaan qabdu feeni. Ani bara kana maal abdatu? Akkamiin feeni waan akkas jedhamu jiramoo? Qarshii sin gaafatiin jaalala dhugaa siifaa qabaatu. Guyyaan siifaa bilbiluu sifaana haasa'u. Nyaattee dhugdee akkamii jireenya akkamii maali siinaa jedhu. Waa sin gaafatiin malee jaalala akkasii namni sii qabu akkamittiin aanchi. Jaalalli hin jiru jechuun ulfaatu. No, jaalalli hin jiru osoo hin taane nama jaalala wallaalu malee jaalalli hin dhabu. Ano yoo xinnaate durba Oromoo 27,000 ol barsiiseera jaalala. Jechuun bira ga'ee miti galaali. Bira ga'ee osoo hin taane liivii makanarratti. Maaf galee kan itti fayyadamee jiraari. Sirriitti malee dhugaa. Baratanii yoo haa ta'uyyuu malee kan isatti fayyadamee jira. Baasawwi akkoo dubartii osoo hin taane warra dhiiraati kan miidhu. Dubartiin hin miitu? Hin miidhu. Dubartiin aniitiin jaalatti taanaan jaalala dhugaa keessa seenti taanaan hin miidhu. Garuu daftee akka dhiirotaa sanatti jaalala keessa hin galtu. Galti taanaan garuu keessaa ba'uun hin ulfaata dubartii. Kun amma namoonni ani baay'ee barsiise waa'ee jaalalaa as jala jiru baay'een isaanii dhugaa. Warri kaan immoo amma heerumanii maatii godhatanii. Manni kun sittaa baratu ishii. Galatoomina seensu keetii. Jaarsi soo barbaaddee jaarsaa mala qabuun barbaannan jira. Wanti hin jirre hin jiru bakka mana. Hinqaana'iini feeneetti hinqaana'iini laja kee duraa bishaan dhugaa rabbi hinqaana'iin qashtii koo. Bakka guyyaa lammaffaa ta'u gaafa suufisi ergani hinqaana'u bakka qanaadhee dubbata. Waaw suufi naa ergu feetaa? Yaa akka obboleessaatti jechaadha. Sooretti baay'ee silan jaaladhuuf siinis baay'ee silan jaaladhuuf yaa. Sooretti baay'ee jaalattaa? Dhugaa baay'ee tokko hin jaaladhu. Na gubdime anaan garuu ishee. Yaa obsuu qabda kaa. Maatii durba Oromoo 27,000 barsiisee anchi akkamittiin obsuu qabaan? I think kuusintu irraa obsa qababe. Nuti maal seete nama tokko jaalatti taanaani itti naaftaa daftee bahuun bantaa yaa obsuu fi qabda kaati immoo dabarsachuu fi qabda sa'aatii ishiin balleessite sana. Argitee atis jaalala beekta jechuudha duraan turteetta keessa. Akkasii kaa maal hanga tokko yaa.
Isheenis gajjechuu qabdi. Atis immoo irra darbuufii qabda. Ati janajjanoo dhiisikaa kunoo amma ishee janajjanaan jira shiinan fuudha jechuun ani ijoollee Oromoo ijoollee durbaa faana nan haasa'a. Kuni baarii kooti si galee gaafan fuudhee garuu nama wajjin haasofteet naman jaalattu si jammaru. Gin garuu ilaalcha namaati malee namni kan walitti dhiyaatu bakka wal janajjanuu. Anas sin jedhee dhiira warra mataa malaatota nama nageessani fooloo godhadhaan tala kana jireenya keessanis sirraa jireenya sin qabsiisti. Ol fudhattee sin baastee hojii sin hojjechiisuu dandeessi. Nama tokkoo fi akka salphaatti ilaalina. Maan ishee fiduun koo akka salphaa miti. Bakka isheen jirtu sinii gaafachuun koo akka salphaa miti. Sinii galee jaalala dhugaa isheef qabda taanaan. Waan gaarii itti argisiista. Waan gaarii isheef yaadda taanaan si yaaduu dandeessi. Sa'aatii sana immoo guddatta. Shiifaan. Si galee. Akkas. Soolinaaf kenni. Ka hunda keessan dhiiraas jala jirtanii namni bakka haasaatiin ishee mo'atu jira miti. Gara laafinaan waan gaariidhaan bakka isheef gaarii ta'e namni argisiise hundummaa keessaa filachuun an isheeti. Kanaafiyyuu kunoo fuuldura koo jirti. Bareedduu wayii buskutii wayiiti. Yaa hojjaa qabda na fakkaata. Eertuu akkasumatti. Qabatiin hin qabu. Hin qabdaami? Eeyyoo. Waan tafeen jiru bakka. Kana caalaa ishee ga'a guyyaa biraa dhufti. Warri abbaa carraa 180 kana keessaa kana booda isheen argitan akka carraa yoo mana koo dhufte malee. Akkasuma meegaan bulee galatoomii. Ayyee qashtii koo hin badiinii miidiyaa irra immoo safuu eddeen cabsinetti. Amma personaalii nama tokko hin tuqne maaliin jennetti haasa'i hin sodaatin tole. Nama faana wal baruun akkas teessee nama faana haasa'uu waa baay'ee si barsiisa. Kanaafiyyuu hin sodaatin liivii irra ba'u. Naanni guddaan safuu cabsuu dhiisuu kedhaa. Galatoomii hojjaa gaarii siifaa ta'uu milkaa'ii tole. Gaarii. Sareeko. Ammas walan durbaa ofii isheetiin ajjanti sitti fakkaata jettu miti. Amma intala buskutii kanatu qabattani dhaggeeffadhu. Ameerikaa bahuuf irree salphaadha. Sinii galee. Turkii Istaanbul deemtu achi hojiin jira. Hojii tokko hojjettutuma hojjettanii birrii xinnoodhaan immoo baatanii immoo karaa lukaa bakka yookaan jiraachuu yookaan bada xaaxaayyuu hin qabu. Namaan akkasii taffii malee hin ta'u. Ani badeen adeemu badee karaan miilaan bishaan keessa dooniitiin bishaan keessa du'ee morma koo qalama malee jechuudha. Maayila warqiitu achi bishaan sanarra jirra ammaarree as deebina maanan jedhu. Hin jaalladhu. Bishaan inni nu gushu suuta jedhee guruuchi ishee bishaan faana qalli. Guyyaa tokko gaafan bishaan daakuu deeme nan arginu. Isa akkasitti isiniin galu. Warri akka oon du'e nan du'aa ittiin galiina keessaa sinaa baasu. Garuu dubartii hin attaallalina. Jaalalaan jaallattu taanaan garaa qulqulluu jaalladhaa. Sinii galee garaa qulqulluu jaalladhu. Isheetti fayyadamtee boru ishee kaaduuf. Karaa ishee nama taatee booda ishee gatuuf. Boquu ishee cabsuuf. Boquu kee Waaqayyo immoo si cabsa gaafate guyyaa tokko. Karaa ishee nama taatee ishee gatte immoo inni immoo sammuu kee nagaa siin laatu rafti siin laatu beeki. Dhugaa dubartii tokkotti fayyadamtee karaa ishee nama taate karaa ishee sii darbe ette ishee gattaa miti kolol gooti isheen takkuma bichaa akkasitti birriin kee karaa birri hojjette mana siin ta'a dhala si gubu haadha manaa si gubdu obbolaan si gubu hojii biratti eddee gubattutti hundumaa si dhaqata. Kanaafiyyuu durba jaalladhaa janajjanaa rakkoo hin jiru.
Garuu birrii isheef qabeenya isheef miti. Garaa keetiin jaallatta taanaan garaa keetiin ishee faana naman ta'a. Dachee nyaadhee lafa nyaadhee carraa akkasiin haalaatteetti jettee intini jetta taanaan akkasi nama ta'uu dandeessa. Isaan ala garuu birrii isheetti karaa ishee nama ta'een achitti ishee hiisa. Dhugaa Waaqayyo Ameerikaa jechuudha. Ameerikaa. Bitamuu jaan barbaanne fi ani amma bitamuu hin barbaadu. Dhugaa Waaqa lafaa isinitti. Dubartoota meeqatu dhufanii asii eddeen ani jirutti jechuudha. Sargi naa godhanii na fuudhanii deemuu kan barbaadanii lakkoofsan qaban. Dhugaa Rabbi. Garuu ittiin galu nama hin jaallanne tokko in Ameerikaa deemuuf eessa deemu fedhee agabuu koo nyaadhee asitti xuraa'een ofii koo karaan danda'uun birrii kootiin galaddeen galuu danda'u malee achi deemee nan ishee kaadataanaan sammuun kiyya nagaan hallaata. Isinii galee. Kanaafiyyuu gaarii miti waan akkasii guute isiniin jechuufi guuteera garuu ofii kee garuu jibbuu miti beeki naaf taati taanaan jaalladheera taanaan kottu na fudhadhu jechuun nan danda'a garuu hin jaalladha kan hin jaalladhe hin qabu. Si galee. Akkasi maal jechuufin kana kaasee karaa namaa dubartiitiin fayyadame. Dubartiin baay'ee dhiironni keenya hin gowwoomina. Silkiin na jalaa tabalaa ishee lafatti kufee boolla na jalaa lixeen beekti dubartiin bakka. Sababa kana ijaa beektuuf sababa kana birriitti dhiyeessu kana naa godhi kana naa biti kanan dhabe kanan rakkadhe waati jetteen beekti dubartiin. Kanaafiyyuu as qabdee eela si gooti bilookii. Si galee. Ni jaallatta taanaan birrii isheen barbaade. Kanan rakkadheen jedhi kanan dhabeen jedhi jaalala qofa. Maaliif ennaa ijoolleen ammaan beetti durbi. Ati guyyaa lama heeloo qashtii koo lubbuu koo si malee hin jiraadhu. Si malee bakka buddeen naan lixu. Maal abbaa kee silkiin kaase maaf naan bilbille. Naamni jettee gaafa sadaffaa anoo waasitti mun sodaadhi malee qashtii koo kana tokkos ta'e maatii dhukkubsate amma mana yaala akkas. Ay Waaqayyo siif amaaru si jette muditti qabatti isheen hin beekti kan. Ay Waaqayyo siif amaaru jabaadhu jabeessi maatii keessa jette. Achi gotattee immoo bilbila keeddee ate amma akkas jetteettaan xixinnoo turtee cuftee eelaa bilookii. Dhugaa Rabbi gurraa kee jalatti fuutee dhimbiqqa si goote. Ati meeqa gowwoomsite yoonaa. Soolan jechuun diyaamindi warqii beekta. Warqii beekta. Warqii soolan warqii. Tun durba tokko gowwoomsee ammaan miidiyaa irra nan ta'a. Dubartoonni maqaa kona balleessuuf duubatti deebiti tun sumnii ishee jalaa nyaadde. Tun sumnii tokko durbinaa ergitee ani dubartii irraa birrii fuudhee ittiin jiraadhe. Nan ta'a. Sammuu kunuus jala jiru dubartoonni. Fida. Baasaa. Hin jiru kaa maaliif of beekti solee. Ishee kana warra durba warra Araba minaamina jiraattu miti isheeyisi. Ameerikaa madaasoorama dubartoota Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa jiraatanii summunii tokko soolan irraa nyaadheera taanaan isaanaaf. Warra kana isi warri kun dhiiga isaaniiti nyaatu. Warri Araba jiranii maal jiranii dhiiga isaaniiti kan isaan nyaatan. Isaan irraa nyaatte siisifaa miti silayyuu. Soolan sobiin soon bakeetti adii ta'u. Miidiyaa irra taa'een haasaa jiran konfidensiidha. Maal abbaa kee viidiyoo hojjedha. Soolan dubartoonni soolan si nyaate
koottaati soolanii maqaa balleessaadhaa viidiyoo hojjedhaa warras jala jirta. Dhugaa sabooddee soolanna nyaateera jetti fidi risiitii keessa soolaniif ergite. Fidi soolaniin eessatti beekta? Bilbilli soolan meeqa? Eessa jiraata? Maatiin isaa akkam? Eessaa dhufe? Eessaa ka'e? Eessa jira? Maarra jira waan jedhamutu jira si gale. Sobdee maqaa balleessu maqaa balleessitaa miti maqaa hin jiru ka. Warruma si nyaate iyyuu maal gootanii? Waan gootan qabdu warruma si nyaachaa oolu. Waan gootan hin qabdu. Kanaaf iyyuu inni guddaan of eeggachuu tole.